Nama di dia mishani godi. Tapi untuk kisah follow kada mafsa. Jila Arafati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma saati lama sana tahu kamu nasir dirka mana watch cover penjani. Dafa. Nama di dia misalkan wallahi ansin jalan dabar. Bila si tibar family ti jesi ni ninja dubar. Untuk saya kena kali hiu tambatan terserah ini bah marahnya. Dafa, nama rumah di pasar ini konggola. Wallahi sirra barwedi mashallah janne damma wallahi. Ejar rafi. Galato. Innante mashallah era oru dibba kure zirtan kun mujatte. Dafa ma buza follow kada. Yalla follow no erga danu le ma ki yalla cuma ti ma ki janta usila ko yang kecil. Ani bar wan takasih timu kadam fadu bar gora aja ni mi goru barna syukur ya. Kana jala tu kakali khiya goru kana dikki fatu wani nanjadu le wala wanti. Wari najala tanggora wari najala ni demokrasi maftino. Wari najala tan ana wari na ba buza follow kada. Ora ana fi Arafati injala le no jala ba follow mujatte gona. Itti maka ki yalla cuma lupa. Namni ala si kababara. Kau yang kerja dah Arafat. Sila eda falmatan harus istimal gona re Allah. Sejir kan. Lal mena jala talla dam sodom taka gurita faili rafatin aku follow kada mau za follow kada. Undi khaisan. Kau yang kerja no. Me sada me share itu, kau sada me share itu gora. Biar gurin lan mata sadam doje sibu sangastiri. Malu ma bakko bina bu fate bari yo ni beran cerre akkana man naso sifne ekin hanjane. Laki wodo ani kimi jere Dala serajje e bari nagennet. Infadon ibejer. Dafa ta gora Muhammad. Ayyo shega jatta. Ibejer. Ega fena dai sennante. Salle tu falmata zibbe. Sadam zibbe mirgan kabo. Indi ma jata se indire jatta se jere laccu. Jibbe. Mera aran dabbar wallahi in dabbar jettu mal jettu malu jonne sabu kan ke kasti asiratten halkan riba damne bar wallahi sabu san jar sumar badu kas Nama sodom mishani follow kada dafa hundi khaisan. Dafa ma buza follow kada. me akas Assalamualaikum. Malika dia lubu. assalamu alaikum Anci? Waye. Inshallah khair. Foto fadme. Foto tardi fad. Ya. Aywa. Aksan masin jechuu barbaade kam naga qabdaat. Jirta. Jirra alhamdulillah kam jirun. Bar mata amma herumeti tol fadde beita. I don't know. Ati intala kabajamtu intala qashti. Si mata firabanu si agarran. Ati obbaleyan keetiif haadhatee atiif maqaa keetiif maal yaadde uffaddu ati intala muslimaati sattaraddu. Hangana waan kabajjuufin siin deemale osoonii fi nama biraa taate siin hin jiru ture. Uffaddu fooxaa ilma fooxaa firraambane maaliif kabajaateetiif si bareeddudha lubbuu okay? yo heruma mata qonna tan Akkama deessimee jiru. Qoy hanka jiru har'a akkamiin nagalchite garuu haa jennu. Duraanis sama galchaa baran. Wanta godhamee nama dhibba sadeenii kun intala takka micaasii Liibiyaatti jalaatumanii Liibiyattumanii gargaarsa fedhimee mana kiyya kanatti illee namni intala san gargaaruuf mana dabbalee qarqaaru jedhanii. Yoo isi san qarqaaru fetamee gasti ergadhaa isin galcha namni isin qarqaaru fetamee micaasii Liibiyattumuu jedhanii beektaa maallaqa miliyoona takkaa qabuma dhibba lama gosi jaaniini. ayyo Mana dabbaaletti akkasittumuu jiranii nama dhibba sadeen nama dhibba afurii jala jira as keessaa namni maaliif diidamaa hin taane warri qarqaaruu barbaadan gasti ergadhaa. amma qarqarsi soodareet innante ora qarqartane wajana meetu macattirre aduftu boy Mana dabbal jetti wallahi lazim garana nyaatte Liibiyaatti miliyoona takkaa fi kuma dhibba lama gaafatan kana nama ciibsanii saka kutu nama caayisi. Kunoo deemaa yoo nama dubatta mana dabbal dhaqaa laala. Ana warri jettan gasti ergadhaa isin galchaa. Bakka xiqqoo irraa baate rabbi guddoo isin haadha koo yoo warra nama cinaa dhaabbatte rabbiin boru isin cinaa dhaabbata waan ta'eef sabboonaa kana galchaa kuno sabboonaa harargee goota leenca fakkii namaa ilma harargee beekaa. Innanti ora gargaaru feetan ergadha. Arafat, Wayya sabboonaa. akkam jirtu nagaa fahami Ajirtaa? ini dia wajin. Maal jette?
Jirra wallahi nagaa. Yaada bareeda kaafte. Obboleeyyan kiyya warri nama 300 as jirtan kuni obboleettii teenya haadha teenya. Dubbaddu sabboon argee. Ilmasii jechuudha. Liibiyaa dhaqee qabanii tumanii waamee godhanii viidiyoon san namni gariin hin jiru. Namni sooshaal miidiyaa nam tokko kan gariin hin jiru. Sagaleen hin jirtu. Shabakaan akkuma dadda. Hin jirti dubbaddu. Ya, Samira yoo jiraate. Samira. Injirti dubbadhu yaa rafa. Ni jirtee sagaleen ta'e jirti. Maliikaa tigeessi jaaladhe ishee ani wuddi jaaladha si kabajaa. Ati mana tufi achi dhaqi si jala haatu. Asumaan si kabajaa si jaaladha. Itti fufaa karaas gargaarsa sanaan illee harkeen ture. Akki gootammee na dhagee hordoftoota kiyya isin jaaladha isin kabajaa foolollee baga diddanii dammoo micaasan liibiyatti qabanii kuma miliyoona takkaa fi kuma 200 gaafatanii isin san viidiyoo wantee mara dabbanii bahu jirti angaraan na dadhabee biraa bahee piliis warri qarqaaruu barbaadan warri suudii jirtan ameerikaa jirtan akkasumas. Amma mana cufe Arafaat namni 300 kun achi haadha qo'attillee mana cufe ichi dhaqi. Ishi haa kotta achi Samiraa. Achi dhaqi malee as. Yaa achi dhaqee achi wayii akkuma sabboonaa siin jeessan dhaqee achi dhaqichi dhufna shaallah. Buutu ijoolleen waan siin jette Arafaat dhigeesse achuma taa'e. Haa kotta na jala kotta. Mana cufe ichi dhaqi. Na oofe gaafa sanuu akka dhabaaf hin dhaqe malee anu. Kadabas Kanaafuu hin danda'u wallaahi. harki barra harki bakka dhabdii hallayyaa nama bulchiti bar. Dhabdii waan nama goon hin qabdu bar. Kanaafuu ani waan ishii godhe takka hin qabu. Isumatu ani nama waliin cinqamuu hin danda'u jettee malee waan ishii godhe takka hin jiru. Osoo qabaanne biyya baana shinti. Ani bar waa goote hin jenne bar amma jamiidhaan illee waan atti himatte hin jenne abaasar bar jamiidhaan illee Nan beeka bar. laali jamiidhaanis waan atti himatte hin jenne isiidhaanis waa goote hinatte hinamatte hin jenne. Jamiilaa gaafa duraa akka nama tokkootitti ufi fuudhiti. Isiyoos illee barsiifti waan ta'eef barsiisiinitiin ladda dhaabadhuun jedheen kaatee erga isin gara biyyaa biraa gadi deemte Jamiilaan haala kutuutii mana kiyyatti hin deebitu jette. Jamiilaa maal sirraa balleessite jennaan laawamaa ani hin barbaadu jette. Haya eega namni hin barbaadu jedhe namni gaafa duraa dhaqee fuudheetiin jedhe hadda ammoo hin barbaadu yoo jedhu waatu jira gowwaa lafa dhayanii qaroo lafa dhayanii argitee. Gurrasi gungume yesi falakkise haamtu qaba haamee mana sii kabaasanii ati balalalalala jedhiniti adabadhu gattaa gizee mana namaa dhatteetiin jette luka takka mana namaa keessa dhaabbadhu cinaacha tokkoon ciisii angorsa gorsuu jira laala cinaacha tokkoon luka takkaan yeroo dhaabbattu luka takkaan gizee ciiftu cinaacha tokkoon argite gizee akkasitti uf eeggataniitiin bakka takkatti bayan. Adunyaan tun qormaata guddaa barbaaddi laala qormaata guddaa barbaaddi adunyaan tun keeriyaa ammataa illee si doorsisuu fi miti ati obboleetti tiyyannarra diqqooti siigalee obboleetti tiyyannarra diqqooti akka qabtu fedhuaniin siigalaa miti kanaaf jecha sii wajji wanna jechuu jira malee akkuma nama kamiituu gastii si galchee zahamaa godhee booda namoo cadhisuu hin danda'a gina ammoo maaltu nan dandeessifne intala dubaraati ani borosoo bakka takka dhatteeti ni maraata tokkorra buute sakkaramii tokkorra buute namni wayii haashishaan si tuqee karaa gubbatti rakkatte intala dubaraati obboleetti akka tanteetiin qaba kanumaaf si wajji rakkachuu jira malee waan birootii miti atamma intala akkasii magaalaa hunda keessa barteellee Dhugaadha waan ofii koo galatoome. Ani gizee gaafa sanillee gaafa mana ishii jiru san viidiyoo lama moo sadii takka waraabee sanillee gaafa dheetin Jamiilii viidiyoo waraabee gallakkisuu je'eeni naan jettee mucaa isiitii fi mucaa kiyyallee gaafadhee hatta viidiyoo makiyyaa akkana bilbilee bu'uura qabee waraabee jechuudha. Gadi wanni jechuudha. Ani garuu hin beeku kan namni ofumaaf mana isaa akka dhaqaniin feene malee wanni godhe takka hin jiru abadan mana namaa yoo dhaqe si jammar cinqamaatiin ta'a. Wallahi irrimu nuna qabu gacina takka. Dhagee ya, 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 ya,
Ani mana Arabaa keessa dammoo ka waan fade waraabee ka waan fade dhiisu malee mana namaa goojjoo namaa dhaqee wanni disti isaaniitiif soofaa isaaniitiif waan isaan qaban waraabuuf maraattu hin taane. Mana Arabaa immoo akka fadetti waraabee taphadhee waa hunda jaasaniyyuu yoo waan isaanii beekee waan isaanii arge. Malee ani waan akka wanni ishii godheen jiru jechuufin kana dubbachuu jira bara. Sigalee miti akka viidiyoo fuula kiyya bichaa waraabuyyuu gaafadheeti waraabe aaramaan rakkoo qabaa maana gaafatta waraabdu naan jette ishiin maanuu jechuun wannummaan ani balleessee hin jiru mana namaa dhaqee wanni viidiyoo waraabuuf maraattu hin taane. Keeriyaa cadhisuu ni dandeetta. Akkasii yaadeesiiti walla. Cadhisuu ni dandeetta. Ni danda'ama cadhisuu. Niin callisa waan ofii koo maaliif hin callisnaan yaada haasa'u jira. Akka waan godhin haasa'u jira barsii galee. Waana goote naan hin jenne siin jechuu jira bar waana goote naan hin jenne akkuma si'iin naan hin danda'u. Namni abbaan barbaade poroosesii siyaa fixu jettee si cufte sani akkas jette mala sii barbaada ati ispiidii kan kee tara gaagga'isiin jechuu jira lubbuu. Boota argatte bire lubbu boota argatte irti bar. Booti argatte jechuun nama baasa toora baasee fi si oosii barsiisuun barbaadaani. Yaa ijoollee gaafa ijoolleen adama keessan dhabamtu warri dalagaa kana dalagu. Kiyyaamee onnoo isaa naa kennime. Abba Abdallah, assalamu alaikum. Lakkoofsa kiyyaa karaa Alaikum salam. Akkam jirta fayyumaami? Nagaa, saahibni keessan tokko waan naan jedhe dhageettanii? Maal jedhe? lakkoofsa kiyyaa karaa keessaa na ergisu mayya. Maali? Fooloo. Amma gaafuma san dubbanna yoo maali tokkotti maali fooloo kana kuma dhibbaati galte. iPhone sii bita naan jedhe kana soquu kaammoo jiisinii macheedha. Isin immoo anaan jedhaartan. Anaan jedhe namni sun. MashaAllah, baga isin hin jedhe. Fooloo akkami godhatan reen beeku baran takka akkatti fooloo godhatan. Isin sheeyni deemtanii quraana qaraasisu malee fooloo irraa maal gootan? Kanaafuu jedhee miira ani hin beeku jedhee inni maa akkas naan jedha. Kuni quraana qaraasiftu waa'ee kanarraa maal godhe jettee fuulleen. Guys godhaafi yoo bitaniif haa bitaniif. Wallahi gaqqabaa godhaafi. Haa bitaniif godhaafi rakkoon qabu taabiin isaan hojii taabanii iyyuu san caalaa godhaafi silaayyuu ka caffaru malee ka wannoo kan jabeessu wannoo jechuun beektanii godhaafi hundi keessaniyyuu nama kuma takka jirtaniiti dabalama abaazar gaqqabaati. Kuma 25 bichatu hanqataa fi dabalamaa fi. Anu ka jaartiin ya makiinaa sii bita naan jette gifti nama kuma didda asli waliin dubbadhe baazawee haadha faate waliin deemne viidiyoo ajaa'ibaa irra waraabne tokkochi bichaan ni guuta wallahi makiinaa sii bita naan jette Adi Abdallah gifti. Kala barurraa bahee viidiyoo irra si hojjedha kan keellee inshallah. Abaazarriif abbaa Abdallah illee qaqqaba gizee waan keerii dalagaa jedhanii. Infidan gize ebi nama dhageeffatan ammoo afaan qarandaa kuttanii asteettan dhiifama illee amma yaa Allah duratti yoo keeriyaan dubbattu namni kuma tokko yaa ustaazi fooloo godha warra gasur jiru hundaa fooloo godha waan ofi lubbusi ergeera waasaappi abbaa Abdallah akkamitti waasaappi saniirannaan ergin sume qoy nagaa akkam jira wallahi abbaa kun nagaa qabda bari samuun akkuma akka jijjiira sadhumaaf hin bade Omar akkin jiru godhi basaati Muti godhadhu eega haasawa dhiisii jedhan haasawa dhiisii jalaa bayi. Mee abaazariin godhame namni 900 kun abaazariin godhame. Foloo godhaani mallattoo pilaasii irraa balleessaa dafa sheeka kenna sheeka naman tuffanne mana hunda dhufee si qaraasisu mana hunda dhufee nasihaa namaa kennu rabbi keerii haa kennuufi. Sheeka anjabaan beenne mee foloo godhaani. Wallahi mana filatu Rufe nasiana maken fi sirgera sas debi sirge si rufe dafa me